Laatu Show. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota furdiftoota OMN yooyaa ammallee yooyaa nageenya sanbadaadha babaaroo fafayyuma nama sa'i nagaa tunin Laatu Show Oromiyaa Media Network Nairobi irra dhuftu maqaan kee asli galgalooti nu dhiyaadha. Qophiin taarraa wani nu milanu jiru jireen nam siyaasaa beekamaa jalatama ka Oromoon hedduun nami baqataa Nairobi irraa ka Kenya irraa fuulisa beeku. Inni wagga hedduu ardaa burraa tana riba bulchee namni hedduun fuulin beekaa ka dhiyootallee pirezidentiin Keenyaa badhaasa kenneefi inni eenyu akkam dhalatee akkam guddatee akkamiin armaan baay'ee siyaasataan akkamiin seenee akkamiin kee jira waan hedduu isaa arbarannaa nu dhiyaadha. Ammallee maqaan kiin asli galgalo nu dhiyaadhu mooshinoo. Galatoom asli. Akkam fayyuma. Fayyaa wayyaa. Arum geette. Arum geenne. Galatoom. Galatoomi. Bagna gaan dhufte. Galatoom bagna gaan nu eeddan. Yoo qarnu beeksifteete namni hedduun gurkan kee dhagaye. Tasin arginillee gurya si dhagaye. Ali waariyoo warri keenya dhufuulee maroo iddoo hojjaa gartaan arriibaa deemuu fedhu. Nama maqaan Ali waariyoo achi nu geessa maali namni hedduun si iyyaafata. Hojja qarnu beeksifteetu warsin beenillee hojja beeksiftee Ali waariyoo kun eenyu eessa dhalate eessa guddate. Galatoom asli. Aliin waariyoo Tana ribaat dalate, kaunti tana ribaat guddate, kaunti tana ribaat barate. Artiin booda waan mirg nama jalbuuf. Artiin booda waan organization workers dalagee artibee Red Cross Society seene Red Cross irra bee siyaasa seene yoo gabaabsu. Hagas seenati irra himuu danda'a. Siyaasa waggaa kam seente? 1992 ganna kum tokkoof Dibsa sagaltama lama lakkoofsa faranjiitti marroo duraan siyaasaa jedhe yarganne 1997 marroo lammaffaa iddeebi'ee 2003 filan. Gaafas ati nabdiqaa school fixeenaan waan siyaasaa kan barbaadu jalqabu. Yaad kamiin seeni akkamiin siyaasa biitii betamoo hojii school fittee fakkeenya hojii barbaadate. Ati akkamiin fin siyaasa kan jaalatee barbaadu jalqabde. Yoo atiin gostiqa keessa dhuftu waan guddaa gosuun rakkisa gartaa fakkeenyaa fi barmoota ilmaan kenna laf qabaachuuf mirg qabaachuuf diqqeemum kiyyaan jalqabee mirgummat kiyyaatiif iyyuu jalqabe. Kanaafu fulaan dansaan mirgu ummata itti ibsan waan siyaasa taateef kanaaf goreyaan hingam siyaasaa seene. Maaniif rakkoo guddaa ummatiin Oromaa kesbe waan lafa taatu barmoota taatu barmootin amma ijoolleen teen ittiin barata turtun barmoota akkan eenyirra nu dhufe. Barmootin ijoolleen teen baratu barmoota faranjiirra nu dhufe. Faranjiin eenyu Oromiin eenyu waan guddaa addaan qabna. Ammaantii taatuufu aadaa taatuufu faranjiin waan guddaa addaan qabna. Kanaafu ilmoon Oromaan tokko barmoota argachuuf rakkoo guddaa kebbaati jecha. Maaniif horsiise bula taanaan yoo namsi dhal godaan ati na godaanuu qabda. Uskuulliin faansiin godaanu. Tokko siitu uskuul dhiisee irra godaanuuf yookuun aadate dhiifte uskuulaaf hafuuf. Kun gam mirgaatiin yoo atlaan mirg ummata mirg ilmaanii rakkisuuf. Lafa warrin horsiisee bulaa lafa horachuu hin danda'u. Garuu namni qotate bulu horachuu danda'a. Kan irraaf yaada adda rakkin adda ummat kee miidhe gaddeebise nama hanqisu. Irra waan ani jalbu'ee mirgu ummat kana soquuf maqaan kii gos keessaa dhagaamee barame diqqeennaan siyaasa seene. Galatoo namni gos diqa keessa baay'ee mirgi gostanaa falmuuf yookaan mirgi gostanaa barbaaduu fi waan siyaasaa kan gulseeneeti. Yoo qarnu beeksitetti gos ormaa tana namni Oromoon ballooni namni gaddamti qabbeekaa jechuudha. Namni haalli namaataan dhiyeen kan fedhii jaalatu yookaan barachuu fedhii ammaatan hordofuu jira. Qarroo jennu beeksiftu Oromitii gos agam geettu Keenyaa keessa ees jirti gos akkam jirtu.
aslito ormin amma la kopsan dika nam akum dibba illamani agana la kopsan nam dika toko seenateen keessatti ummat kan ummat waraana gos hedduu wal haane fulan qubatsun hafuuf qubachuuf gos hedduu waltu buune buisin sun ummat kan la kopsisi gaddeebisi waan yeroo guddaa fixanii maan taate kabira qabamee gabroonfamee afaan ofii wallaalee aadaa ofii jijjiire akkasumaan dhabame gos bira keessa galee moggaafamee maqa biraatiin yaama kanaafu la kopsaan kum dibbaaf diddama akkana gosa hedduu waliin qubatan achi keessa Tanariiva keessa gosti isa waliin qubatanii tanfaa akkamiin walitti dhiyaatan yookaan firoomii isaan qabdan kam? Gosa hedduu waliin qubanna tanuu firoom kam jirti kanuu firoomin kam ni jira harka guddaan Soomalii waliin qubanna gosa qotatee bulpokomoodhani warbantuu kan waliin qubanna Swahilitan waliin qubanna Kamba waliin qubanna Kikuyus jirti Tanariiva keessa qubatti arratana garuu gos Oromoon taate maqa biraatiin yaamamti jira fakkeenyaaf gosa Munyoyaayya gosa waataan kanuma yoo atlaamuden boonii jedhanii yaamama wadangulo ettee yaamti giriyaaman maqa biraatiin yaamti taayitaan akkas gostinne takkichumtana warriin ani fakkeenyaaf qabamee jijjiiramee aadaa ofii balleessee afaan ofii balleessee yeroo dura ibsu warra akkasisuu jiraaf ka firoom walirra qabna makwaataa firoom walirra qabna Munyoyaayya firoom walirra qabna garuu warreen kaan namumnu wajjiin qubanne jiran taane ollaa waliin taan malee firoom akkas walirra qabnu. Gosa akka wardaa tanfaa wardaa fi seena keessa jalaaltee gaaf duran Tanariiva dhufee jaarsa kullisaan haasa'e waan gaaf fast yookaan gaaf qaraa isaan biyya baatan keessan Oromiyaa baatanii gos akka takkaa dhuftan achiin baatanii namu gargar baay'ee waan waraanatii fi kagarii gabroomsanii kagarii aadaa ofii didee kagarii afaan ofii didee isaniif wardaanii firoomii keessan akkam jira akkam walitti jirtan? Nuuf wardaa daa'imman kiyyaatti walalloo wayii barreessaa ture wardaa falmuuf obboloomisi nuuf wardaan obbole ummat keen kan durii giddiin qabanii gabroonfame afaan ofii wallaalte ka afaan hin bennuuf gaddeebisan garuu orma wardaan waarina wardee waaqit wartnu uume dhaloota abaabayyoo walii galle nu himatee nyaapha gale eelee cabtiit biyya galame tokkumaan walii gala walalloon yoo jalqabu akkasetti wardaa edeen waame booran maqaan wardaa gadaannessa baraaratittu duraan beeyni gubaa muraa nyaapha siin qabattu hin qaabatini aada daga aada teennaan haa walii galluu maanii fi walalloon tun gaafas waan isiin ibsitu gam 40 waggaa 40 hagan walalloo sun kaasee waggaa 40 kan jirra ammaan obboloom kennaaf ka wardaa falmuufi maanii fi namin seenaan beekne warda Soomalii jedhee yaamuu danda'a namin seena beek wardaan Oromoo akaakun isii ka sadaffaa ka arfaffaa akaakun Oromooti garuu maqaan dura ka lammaffaa maqaa Arabtii yookaan maqaa Soomalii waan akkana kanaan of yaamti wardaan Oromoo guyyaa qaban beenna gaafisiin deebit beenna kanaaf wardaan Oromoo obboleeyyan kenna. Gaaf karaa walt bu'iinsa wayii qabdanii saniif wardaanii waan siyaasaa guddoo wal dhabdanii walillee yaa waltiillee buutan. Akkamiin jijjiiramti sun akkamiin walti deebitanii akkamiin namatti akka fidamuu jirtan? Siyaasaan tun hidda obbolooma muruu hin dandeettu. Namni waltiin bu'e yoo fuula gargar deemtan qabaatanu wal dedhu qabdan. Gargar yaan hin qabnu wal haanne waliin qubanna. wal jaalanina waliin qubanna akkamuufu nam walii tokko kanaafu adda ummata adda yaamnee jaarrolee ta'anii yaamnee seena wayii gaafne ummata walii galchine wittiin araarsuu jirra rakkin qabna rakkin keen guddaan fula aadaa afaanii tana namni wal shakka walii hammatu waliin galu walii aman maanii fi
ballee muraan yoo horiin kan kee ballee muraa laalanii guba laalanii sii galche yoo gubaa muraan te guba nyaapha nam kalee nu gabroonfaddaatu nam kalee afaan kee jijjiirtaatu argite shakkii na seena ballee sun galchuuf kanaafu obboleeyyan keen guddaan isaanii aadaa afaan waan wallaalaniif ormini shakka ijoolleen amkaatuun jaarolee durii maree ijoolleen amkaatuun warrin kun ormaa miti lakka kenna miti lakka wooma wal keessumoon jiru seenan akkas hin qabdu garuu. Namni guddaan hin beekamu ijoolleen ol dhufu jirti hin beektu. Isaan akka namaan bulchaa karda suni kan gosta lamaan wal bulchitu maanii arda kan keessa wardaan hin jirti orbitiin hin jirti munyoyaayaan hin jirti. Munyoyaayaan Oromoo. Walumkee jirra namni cuftee obboleeyyaanii akkamiin ilmaan tan barsiisuu danda'an akka gosti sun cuftii takka garaagarummaa tokkollee hin qabdu isaan sageenuu gosta akka jedhanii akkasitti wal qabatanii lamaan walitti guddisan akkamiin gargaaruu danda'an. Maayinaan gaafa tana riba dhufe kee baay'ee ijoollee wardaa hedduun tan arge afaan Oromoo hin beektu. Hin dubbattu afaan Soomalii dubbatti. Akkamiin warraan aadaa isii deebisuu danda'an yookaan akkamiin gargaaruu danda'an akka isiin afaan isii faan deebitu. Akka bulchaatti nuka bira daandii obboloom kenna hiikuuf akkam Oromoof Oromoo walitti fufna walii galchuu yaada akkasii qaba yaada bal'oo. Isii bulchaan taana ribaa laf booranaa keessa hin seenne namni dura kaseene fuula adda addaa booran keessa deeme uummata kan walii galchuuf na. Kanaafuu yoo yaadin kii akkam booranaa walii galla akkam Oromoo bal'oo fufne daandii ta'een hiinne walii galla walitti walii galuu qabu. Ni jabaatti maaniif tokko barmoota uummataa waan gad jiruuf qabeenya uummataa waan gad jiruuf xiqqoo nam rakkifti. Kataatu ammoo hireen isaa namnuu kan ni tantana meediyaa irraatti wanti akka meediyaa uummata wal fufuu danda'u hin jiru wanti bira. Takkaffaan kana lammaffaan uummatiin tattaaffii fudhate aadaa tan barachuuf afaan kan barachuuf yoo gamchuufaan wal uummata wardaa seenaa ofii barate Oromoon isaa barate takka lammaffaan uummatiin Oromoo obboleeyyan isaanii seenaa durii kan qaabatte warqun fedhii isaanii waan hin ta'in waan giddiin qabanii gabroonfatanii aadaa isaanii jijjiiranuuf haga subatte obboloom isaanii abdatte ofitti dhiyeessuuf akkan irraa ta'uu qaban uummata kun walii galuu danda'a. Gosti Oromoo jaa Oromaa deebiin gosti Oromaa balbala gam qabdi maayinaan ati gaaf tokko haasoftu waan ati am gujiyetti. Gujuu Oromiyaa jirti taa'ammoo Oromoo keessallee. Maayinaan ijoollee hedduutu haasoftu beekta garii waan isiinetti akkarra iyyuutti. Taala gujiyetti tagarii ani meedaa booranillee ni qaba maalillee ni qaba. Ati gujuu Oromiyaa dhuftee achi qubattu moo gujii Oromaatti gujii qaba. Ormini Oromoon ballootti foofee dhufee achitti qubate. Iddidaaf bareentumaan addaan baate. Bareentiin tun takkumtaan Booran keessa hin jirti Oromoo keessa hin jirti takkittumtaan. Fulaa iddida taan jijjiira. Shanichi miiddatiif kabitaa yoo deebisa balbala 40 addaan baate. Balbala 40. Gosti xiqqoon sun? Gosti xiqqoon sun. 40. Balbala 40 addaan baate. Kun maan si garsiifti. Booran keessa ilaanni jira. Diddiimtuu Boorana. Oromoo keessa ilaanni balbal ilaanniidhaan jira. Balbalti sii keessaan yoo ati gaafan nyuurtu jira. Ilaanni Booranaas hin jedhamu. Karrayyuut jira. Karaariit jira. Kanaafuu yoo ani jalqabee tokkaadhee hisaab 40 balbala 40. Kwaayifoo uummata bal'oo. Seenaa keessatti Profeesar Gufuun obaa barreesse biological warfare. Fixuu uummata kana uummatiin gaafas waan nuun beenneen nuun lole. Kanaaf akkan gad nu buusee nuti qeessa malee uummata kun uummata bal'oo tokko. Seenaan isii qoruu qabdii hin beekamaa. So Oromoo bal'ootti Oromoo keessa jira. Wartokkiit jira. Nam duwwaa lisaanii dhahaaf kaaya. Seenaat gaafata warreen kun maal warmiigoo
warmiigoon eenyu gabra. Gabra. Karrayyuut jira, ilaanniit jira. Yoo ati ilaaltu gujiit jira. Maan si garsiifti? Yoo gabrittiin harkee jirtu, booranniin harkees jiru, gujiin jirtu. Maan jecha? Oromoo bal'oo jecha. Oromoo bal'oo godaanee achi qubata. Namni beeka, hunduufi beeka. Hojjaa sana riba kee beeti hunduufi garbaateef beetti. Baay'ee beetti jaarrolee. Kuttoo kullisa boonaa yaa dubbiftee yoo ati iyyuu baay'ee beeka. Seena beekanii, gaaf baan beekanii, akkitti baan beekanii, maatu bu'ee atti baan hin beekanii hin beekan. Ati waggaa hedduu Naayiroobii keessatti yookaan Keenya keessatti Oromoon tabaqatti Keenya dhufti fuulsi beetti. Namni akka gulfuulsi baratee waan qara kasi barbaadan kan lakkisi. Namni akka gulfuulsi baratee hojii namni midhaanii abba gara poolisii keessanii ali waariyoo otii bilbila namni hedduun si barbaada. Akkamiin warra kanaan fuul ol baratte? Kubbaan tuni kubbaa yoo ati fuutee dhooftu kutta tanaan dhooftu siit gaddeebiti. Jaalaltiin ilmaan namaa namni yoo ati jaalatti si jaalata yoo ati jibbitti si jibba besu. Kanaafuu Oromoon tun isii naan barbaadin naat barbaade. Baqataan kamuufuu ees jira anaat faan deemaa ture. Mooratam jira. Ka Turkaanaa guldeeme, ka Utaangee guldeeme, ka Marraffaa guldeeme, ka Fulaa Soomalii tammaana ifo addaab guldeeme jiru isii arge wal baranne rakkinni isii ilaale ka fula wayit rakkate taa'innan guldeeme rakkin su akka dandeenne irra hin soquufi. Tokktanaa wal baranne. Lammaffaan jaalala. Seenan waan nam boochu, nam gammachiise, namni nam boos tokko. An karakkadhee gosti qa tokko as jiru. Garuu hundinkii gosa gas ballooti. Seena kan waan beekuuf Oromoot Keenya seenennaa dhaabbadhee guldeema. Oromoot kor wayii qabu guldeema. Rakkin wayii jiru guldeema. Hin dhokachuu hin danda'u. Maaliif waan an fedhuufi. Namatti feetu rakkinni isaa bir dhaabbattee walii rakkin keessa baasuu qabu. Kanaafuu Oromoon tun isii naan soqin anaat soqe. Fulaasiin jirtitti faan deeme rakkinni isii hubaddee waan jalbu'ee yeroo dheeroo waliin jiraannuuf guddaan artirraa abdii fudhattee na barattee na sotte. Fedhiin sun eessaa gabbaati? Maayinaani ati Tanariifaa dhufte. Tanariifaan deemee argee Tanariifaan akka malee fagoo. Booran irraayyuu gargar fagoo jirtan. Namni isaan wal dhiyaatan kas lafaan takka dubbatanii ka warta akka isaan dhale Booran fagoo gargar jirtanii jechuudha. Akka isaan agamma afaan kan dubbatanii iyyuu nam gari yaabki. Nama ajaa'ibsi. Namni beekan warri kun akkamiin aadaa warra agammaa qaba. Akkamiin afaan warra agammaa qaba. Mana isa Mombaasaa dhiyaatan. Beekaan dhibirra fagoo jirtan. As Oromoo tanaa yoo qareessa barattee soquu deemte. Jaars warri jajjabaat na dhale. Warra aadaa, warra seenaa qabeessaa. Jaarsi na dhale baay'ee waan Oromoo fedha. Baay'ee yoo ta'u obboleeyyan kee garan nu jiranii dhufuuf ta'anii guyyaa dhufanu. Ormini warra wahim qaba. Warra haaga qaba. Abdii isaaniirraa guyyaa tokko Oromoon hin dhuftii, guyyaa tokko Oromoon hin bilisoomtii. Waan akkanaatti sammuu uummata keessa jira. Kanaafuu jaarroleen haagaan sun hin beektu Oromoon dhufuuf taatii nuuf dhufti fulanu jirtaayyuu dhuftee nu geetti eega turte. Gaaf isiin biyya baatee Keenya seenteedhaan jaarroleen hin beekti. Isiin bilisoominiyyuu Oromoon hin bilisoomti jettee hima turte yeroo dheeraa. Kanaafuu waan anjaas kan jalaatti guddadhee waa'ee guddaarra dhageefi abdii fedhiin an Oromoo fedhis irraa waan baradheef waan minni na barsiisuun hojiirra oolchuuf. Fedhii sun gulaa intaltan xixiqqoo bilisummaa qaba. Sun akkam bulteette. Bilisummaan amma guddatte. Nama gamgama. 14 geette. Andurii yeroo baay'ee walalloo xaafa. Walalloo xaafee waan bilisummaa Oromoo afaan Suwaahiliitiin walalloo adda addaa katabaa turture. Waan kan waan yeroo dheeraa afaan deemuuf. Dhaab kamit bilisummaan dhufaa, eenyit bilisummaan dhufan gaaffii xiyyaa miti. Garuu Oromoon fula geette salphinnaaf laafin keessa baate
jabeennaaf mootummaa argachuun fedhiif oolchu tokkoon yeroo dheeraa oolchuwan. Kanaafuu politikaan Oromoo deemte fula wayii geette uummatiin addaan beene. Uummatku addaan baanaan baay'ee na rakkifte. In rakkadhee maan taanaa my last hope akkamiin waan hagan ergoo argachuu danda'a. Naa rakkeen sun keessa jiru intaltiin tun dhalatte. Gan kudhan afurii kadabarre yoo anini akka uummatiin addaan beesuni akkasumaan fudhadhee taa'uuni na rakkifti. Kanaafuu abdii rabbii irraa kutachuu hin danda'amu. Tanaaf intal maqaa bilisummaa baasee uummatiin hawal dhibuu addaan ba'u ani intalumtan fuulisii gallaalee ganam yoo laftiin bareedu rabbiitti kadhadha. Guyyaa tokko bilisoomuu qabna inni akkasumaan amma yoo ani si dargin gammadaa. Isum laaltee akka bilisoomaa. Fuulumisii kan laale gaafa uummat kenna addaan bee faffacee waan birate an fuulumisii kan laale rabbiitti kadhadha yaa rabbi. Bilisummaa tanaa dhiifnu bilisoom. Tarumaa fedhi. Tarumaa fedhi. So in a way akka tokkoon abdii kutachuuf dhowwu. Abdii kutachuuf dhowwu. Maaliif yoo ati abdii kutat maan taata? Yaad kan kikaan fedhiin tantitaan fulaan qachuuf deemti. Yoo bilisummaan tanu alaa eegan harkaat nu gooftu tamin kikee jirtu nuyyuu guddachuuf deemti. Tanum qabattee deemtanii jedhee akkasiin maqaa bilisummaa baasee hafee. Ajaa'iba. Taanini warkan wal fiduuf Oromoo Tanariiba jirtu, ta Marsabeet jirtu, ta Isuudha jirtu. Ta keenya ta Oromiyaa dhiisi ta keenya kee jirtu iyyuu gaaf tokko faluu jirtan akka walitti qabdan. Gar siyaasallee waan kapheena taatu fi waan yeroo siyaasaa callaa taatu fi yookaan cuf nama walitti qabdan hin beeknu. Ammoo gaafa siyaasaa gan 2013 akkan barbaadatan taanii tiimitan Tanariiba Isiyoollee Marsabeetitanii guddoo warsun kaawuntii lamaan sunii walitti hidhatanii guddoo haasoftanii mooyeliyaatan. Yaadi sun eessa isanii dhufe amma eessan baay'ee. Artiin dura yoo garsi deebisu. Sirba Oromoo namitti Tanariiba geessina. Kasettii asii bite gaafas kasettiin Isliim tanaatti argama. Jawaan agasii argite kasettii 2013 fe'ee ummata geessa ture. Akka ummatiin kun sirb kan dhagee, sirb kan faandee aadaa ofii hordofuufi. Gaafas hin filamne gizee harkaan qabu pozishion siyaasanne hin qabu. Ali Birraa Ilfinnish Qalloo warkan kasetti warra asii fe'ee bigeessa. Fulaa shaayii dhaabatan tokkin caqasanii warri bibbikiin karaan deemaa maanii achiin jalqabe. Artiin booda karaa jedhanii gaaf kampeenaa karaa mooyyale tana laamii kaa'uuf deeman. Chairman Pastoralist Parliamentary Group gaafas naa asiin bee Marsabit deemne. Kiiloomeetira agasii miilaan akkan deemne uummat kas deemne Marsabit deemne we went and launched. Waani karaa mooyyale sun laamii kaa'uuf mootummaa keenya pireesha siyaasaa itti qabuuf. Yaadini kaawuntii sadeen kan waliigalcha yaad kalee siyaasaaf dhufee miti yaad ilmoom kennayyuu qabnu sunii fi waan karaa mooyyale sun laamii keetti irra jalqabne kor hagasii ka booranaa fi yoo uummata Oromaa waliin dhufne gaafa onanaanne jalqabne officially now kaawuntii sadii qabna maqaa Oromootiin kaawuntii sadeen tan walii fufne walii galchinaanne akkasiin jalqabne hagamma abdii sun qabna objjuun sun deemuuf nuu taati. Objjuu kan jala maal argachuu yaaltan? Objjuu kan jala irra tante of barannaani. Demokiraasii keessatti numbers are very crucial thing. Nama hagam qabda. Nama hagamitti filame. Kaawuntii keessatti MB hagamitti afaan kee dubbata, aadaa kee dubbata ofiin siyaa. Sigaltee miti yoo nuyyuu waliin beekne akkamiin dandeenye buune mootummaa irraa waa argachuuf danda'a. Kanaafuu abdiin ta'een
waliigallee akka gosa tokkootiin akka nama afaan tokko dubbatuutiin akka oromootiin waliin mootummaa irraa gizee adda barbaadu. Ati waggaa dheeraa barcuma siyaasaa kan gubbaa jirta. Am 15 deemuu jirta. Gan irjirtaan fakkeenya booranaaf oromoo tidhuu fi bara 2017 Mombaasatti Ormaa Boorana Cultural Night jedhanii achiitu waan aadaa kan gosa lamaanii garsiisaa halkan guutuu garsiisaa turanii. Yaadi keessan maan gostaan taqaatti keenya kee jirtuyyuu walitti fiduu fi maan hojjechuuf deemuu jirtan yookaan yaadii san lafa qabdan maan? Naminsi ta'an obboleessii ta'uu malee. Naminsi beekee namin yoo rakkinnaaf jabeennan ol si fuudhu obboleessa ta'uu qaba. Kanaafuu tokko wal barachuu. Lammaffaa haq mooyyale haq taana ribaawwatti jetummat kun mooyyal dhuftee mooyyale kaatee marsabitti seeloo dhuftee seeloo yoo bisaan adii geettu bisaan adiif kora national parkin watti jetti. Oromoo Demokraasii ka Professor Asmaroon legeesse anayyuu guldeeme garsiisa Professor Asmaroon. Maappiin inni gaafas Oromoo Demokraasii keessaa chooreef ummatiin kun watti ijjetu edee himdurii. Anaat garsiisa ummat kun watti ijjeta bisaan adii watti ijjeta edee Professor Asmaroon barsiisa. Kanaafuu tokko uf barachuu, wal barachuu, mirkeen barachuu, woo walii kalchin yoo waliin ijjen mootummaa kan biraatti hin kabajamu. Akkasiin mootummaan ta Keenyaa taatu ta Itoophiyaan akkasiin nu baratte gam cufaan deenne mootummaa guldeemme mirkeen ibsine waan mootummaan nuu qabachuu danda'u garsiifne akkasiin yaadin keento ummatan kanaaf qaba. Reefu itti jaalala Oromoof qabduu fi waggaa hedduu bilisummaa gostanaa waa kadhatuu fi ilma kantii maqaa bilisummaa baafte amma Oromiyaan ejjaat fudhachuu jirti. Yoo lafti sun jaaramte yoo lafti sun midhaadde faayidatam war keenyaatii qabdu Oromoo keenya kee jirtu yoo ilaalu. Tokko Oromoota arti lafsun jirtu. Yoo Oromoon qubattu mootummaa argatte akkisiin am qubat kan qubattu irjirti warsuniiti gammadu warsuniiti anina fula jiritti hin gammada. Lammaffaan yoo mootummaa Oromootiif fakkeenyaaf anarra Itoophiyaa deemsis kalee ka Oromoo mootummaan ta'in an deemuuf ka arra adda. Namna beeku, nama aadati beeku, nama afaanki beeku, nama obboleessa kiyya kaan abdiirra qabu kan guldeemu. Kalee akka salphinnaat na laala. Oromummati yaayyuu rakkin biraa uumuu dandeetti. Kanaafuu naminsi beeku fakkeenyaaf aadaa afaan kan kee beeku abdii torachuu dandeetta. Rakkin ummata guldeemte himuufi dandeetta. Waan akka scholarship ilmaan barsiisan kana dalagaa professionals agasii qabna. Ijoollee baratte mootummaa keenyaa keessaa kun hojii dhabdee ciiftit jira. Kunin yoo mootummaa tan waliin teenne waliin haasoo. Okay? Ijoolleen tun fuula wayii argachuu dandeetti. Barmootiin kan barmoota argachuu dandeetti. Scholarship. So waan guddaa laaluu jira. Commercial interest. Dry pot ta'uu dandeetti karaa mooyyaleetu. Hin nagaannaan akkam ummat fayyaduu dandeenya waan guddaa nu dandeenya walii ibsine itti wal gargaarre ummat kan gargaarre jira hedduu. Abdii qabdu akka suniin taatfa akka namni walitti gadhuufee wal kee yaa'ee warri beektaa war keenya kee jiru booranummaa akka taana riba jira dumaanii jira taa'u kutaan qabu wedhan. Kagam kan achi jiruu fi kagam kan jirullee takkumaa jechuudha. Akka warri kun takka sana wal kee yaa'ee waliin hojjetee akka obbolummaa warra baratee uf baratee waliin hojjetu abdii qabdu. Abdii guddoo qaba. Maaniif yoo lowoon dheebuun malkaa dhufan argite akkuma isaan wal durseenanii baanii wal dura goran. Oromoon seente dheebuu baatee Booranni seene dheebuu bee gaafas nama aliin waarii oome bilisummaa yaami godhunaa jedhu dabaansa.
Kanaafu abdii guddaa qaba. Gammadin kee guddaan tokko maali? Nam aadaa afaan kee beekit mootummaa harka qaba. Nam aadaa afaan kee beeku kanaatti mootummaa harka qaba. Kanaaf ka aadaa afaan kee beeknatta mammaaksi normaan tokko waan jedhu obboloomni intille binaan qabane dantaa min gubba ciiftu. Guyyaa hin goddere galgal garuu maganooti. Guyyaa godde galgal laafti. Obboloomni guyyaa toksii laafa. Guyyaa. Mari marsi. Kanaafu gaafan rakkadhee waan Oromoo kan faan deemee abdiif jaalala Oromoo kan deemsisu mootummaa argataniif miti. Suni miti. Mirga obboleeyyan kiyya waan isii dubbadde kor adda addaa addunyaa kan irraa deeme waan Oromoo dubbadde so many forums ka dubbadde ammoo boro waan akkanarraa argattaa miti. Isiin fuula jirtitti mootummaa argatte kabajaa argatte nagaa horatte lafa fi waan deemsiftuuf hagasuma barbaadan gam akkiyyaa. Waan akka malee dasa yoo taa gam kan keetaa siyaasa deebinee tana ribanii arda bal'aa gostee dhiqaatu ta'u ormaa dhiqaatu ammoo jataan dhibii wal daranii gos bal'oo gos akka malee hedduu yoo gara barnoota deebinee namni guddaan hin baran fakkeenyaaf akka gos munyoyaaya namni hedduu kan dubbisee munyoyaaya ka baratte akka malee xiqqoo ormitiileen guddoo hin baranne wardaan misiileen hin baranne man barnoota ittiin jiru immoo rakkoo maan achi na ijoolleen man baran. Wantini barmootiin horsiisee bulaa fuula jiruuf wal fakkaata. Poolisiin yookaan seerriin barmoota faranjii gulnuu dhufe. Faranjiin ta dhuftuni faranjii mishannarii ta ammaantii tanaan dhufte. Nuyis hedduun kee waan ammaantii adda qabnuufi akka tokkoon fudhachuu hin dandeenye. Maaniif yookaan ammaantii dagaddiifte ammaantii mishannarii suni seente akkasiin barmoota argachuu. Yoon ta'in aadata jijjiirte maaniif seerriin arjirkaa barmoota arrayyuu beeki horsiisee bulaaf hin ta'u. Namin horsiisee bulaa qillees fuula bokkeen roobit godaan yookaan abuuran fuula in roobu it godaanan urane taanaan mintu taanaan. Daa'imni yoo barmoota keessa jiru yeroo cufu godaanuu hin danda'u. Kanaafuu seerriin barmootanu horsiisee bulaaf hin ta'u. Akka seerriin barmoota keenya seeninne karaa ammaantiitiin seene. Ammaantii warra fudhannaan akka laafatti barmoota argachuu dandeetta. Ammaantii warra dinnaan hin baratta garuu barmoota rakkinnaa akkasii baratta. Kanaafuu waan lamaan kaat baay'ee uummata kee rakkisa. Maal hojjechuu jirtan sanaaf bulchoota warra kan dur yaa'u akka gaafa qaraa mootummaan waan itti mobile schools jedhanii gartee ijoollee horsiisee bulaa akka manii barnoota ijoollee tan gulgodaan yoo isin foora godaantisan uraan ittanii yoo isin godaantu gulgodaan fileesiin qubattu yoo foorii yookaan uraan as qubate manii barnoota dhufee bir qubate akkasiin ilmaan nasarii kaan dhibee barsiisuu hin danda'an ilmaan nasarii xiqqootanaatti barnoota xiqqootu argate. Akka ardaa keessanitti wanni isan harka qabdan jirtanii akka warra horsiisee bulaa kan qarqaartanii akka warriileen akka warri dhibii nam warri dirjirfaa filata akka jiraachuu danda'an gara barnoota. Hagan seene gaafa filame iskuulliin gaafas jiru 29 primary school yoo irra dubbannu arra primary school kan 69 40 dareecha yoo inni seen secondary school kan 2 arra 11 sagali dareecha. Kanaafuu 40 kan keessa boardingit jira. Strateejii gabaabduun nu dandeenye ilmaan horsiisee bulaa barsiifnuun boarding jaaranii fi yoo roobe ummatiin godaan akka ijoolleen haftee boarding sun katteette barattu. Garuu laftiin waan guddaa taateef 11,000 square kilometers burra constituency 13,000 Rwanda jirti jecha. Constituency naan itti gaafatamuyyuu Rwanda jirti jecha. County Tanariba 38,000 square kilometers. Lafballo waan taateef
resource nu harka qabninnen waan diqqatee fi akka nu feenitti ummat suni istiraatejii qarqaaraniin baasuu hin dandeenye. Garuu socho'uu jirra. Yoo skuula 29 dhuftee arti 69 ga'e karaa wayii qabdaa deemuu jirta. Ijoollee abbootiin horsiisee bulaa barmoota waan isin taatu hin beekne arti jala guurre asminit kireessine barsiisuuf. Kabira college geessine, kabira university geessine. Waan akkasii jalqabne ijoollee hedduu graduate isaanii argan. Garuu percentage yoo atlaaltu very small. Kanaafuu objuteen irraatti tarkaanfii lammeessaa fudhannee mootummaa kaawuntii soquuf deema. Yoo rabbiin nu godhe taamu well and good strategy education ummata harka qabna. Garuu ammayyuu waan agasii hojjenne abdii qabnaa borinne yoo fuula bira geemu itti fufnee aktummaa sun gargaaru. So waan akka malee dassaa ta'an barannootaan keessaa dukeessan baay'inii namni guddoon baratanii ilmaan dubarraa kaawuntii Tanariibaa keessa tuniin kaawuntiilee hedduu kawar horsiisee bulaa keessa jirti marsabeetiillee gaarrisaa wajeerallee rakkumta akka takka qaba. Ammoo gar Tanariibaa kan ijoollee xixiqqoo gartee ijoollee gan 14 gan 13 man 8 man 7 ilmaan ganaatti heerumu ilmaan ganaa fuudhan. Tuniin rakkoo guddoo ibsanii miidiyaaleen guddoo irra haasoftee ammoo jijjiiramii guddaan hin jiru. Rakkoon ilmaan hojjeta kallaati ilmaan dubara maaf barannoota ilmaan dhiiraa argachuu hin jedhu kaawuntii keessatti. Ani kitaaba Profeesar Asmaroon Legeessee dubbise Oromoo Demokiraasii. Weaknessin gadaa sisteemaa. Gadaan weakness qabdi weaknessin isii maal? Gender insensitive. Profeesar Asmaroon Legeessee. Gender insensitive. Aadateen irraatti hin qabna akka aadaatti gender insensitivity sun hin qabna. Garuu ani abbaduuf torba. Dubartiin torba. Anaaf mucaa daa'imnoonni kika dhiirayyuu minority man keessaa. Kanaafuu jabeessine mirgummat kana ol qabuu barbaanna. Akka aadaatti daa'im dhiiratiif ka dubra aadaan teenna. Daa'im dhiiraa kalchitiifi. Aadaan daa'im dhiiraa kalchitee ka dubra laafifti. Mammaaf tokko waan jedhamu durii galdeessina urroo horrate ganama laf keessa kaa'e sa'a tolb geennaan ooruun tun bahuun feetu wadhe keessa guure nyaate. Nunne waan nu taane akka aada galdeessa suut deebine daa'immoo dubraan skuul geessine kilaas 8 iyyuu keessa fuunee minne fuuna. Kanaafuu aadaan mirgummaat ilmaan kana cuf laaluu qabdi, cuf jabeessuu qabdi. Fuula barsiisatan, barmootatan daa'ima dhaloota isii ilaalanii kanaan rakkisuu malle. Daa'im kamuufun barachuu qaba. Dhala taanaan, dhiir taanaan daa'imni daa'ima mirga barsiisuun daa'ima waan akka namni tokko ilmaan ofii dhaalchisuu man barmoota. Kanaafuu gostanti kadhadhee aadaa sun gorsine ilmaan keen barsiifne waan taatuuf jabeessine kawabeeddu haseente addunyaa haseentu. Taanini rakkoo dhibiin ta'a arda sun jirtu rakkoo bisaanii fa'a keessumaa ardaa bangal beetii waan bisaanii kan guddoo irraa lallabdee bisaan hin qabnu maali waan akka siyaasaa taan maati deemu jira eessan baatan faluuf. Yeroon nuuf hin ta'u silaate session of paper number 10 of 1965 Kenya kara lamaat doosanii biyya high potential low potential areas. Polisiin tun gaafa siyaadisii investment mootummaan horii fuula high potential akeette low potential yoo high potential sagalee baaf low potential laallaa itti yaadsuniin Kenya waggaa hagana qubatti. So from inception, fulaan akka bangalii kiiloomeetira 8 magaalaan irraa
low potential according to government policy. Plan mootummaa ka fuula sun bisaan geessaniidha hagamma uumaan jiru. Ani hagasi qoste bisaan nani arganne. So ittum jirra hagamma aata daam kan qote hedduusa. Haq filame soddomaaf ol qote aata daam kana. Garuu aata daamni yoo bokkeen roobee bisaan seenan malee yoo bokkeen hin jirre aata daam uuma sii ba'uu hin danda'u. Yeroo xiqqaan bisaan sun sii qaba. Yeroo G3 irra fuudhii haggan tokko artiin booda aata daamni uuma sii qabachuu hin danda'u. Kanaafuu bisaan waraanan kalafa waraanaanti ummat danda'e dheebuu baasuu danda'a. Geological survey wayii midhaasine fula sunneen bisaan itti argan. Fula adda addaa waraanne laallee garuu bisaan itti argan ammaan. Wanti barbaachisu horii guddaa barbaachisa. Bisaan galaana fuudhanii 8 kiiloomeeters dhufuuni horii guddaa biliyoona kaagasi barbaachisa ammaan. Organizations nu gargaartu barbaadu kan jirra proposal adda addaa qorree dabarsine yoo proposal sun funding argate akkasiin ummat sun daamu guddaa badaasa daama kamarsabit kan fa'a malee wanti nama nu jalqabtuuni ummat sun dibisii rakkoo si hiikuu hin danda'u. Magaalaan sunne magaala guddacha deemtu tana riba keessatti dhiyeen kaastima argatte kanaafuu guddacha deemti yoo doonaa su arganne akkasiin bisaan sun hiikaat kan hin malee amma waan harka qabnu hiika sun dafee baasuu hin danda'u. Taani mini gannedduu bulcha taataa kan reefu jedhee gan 15 tammaatan deemuun jirtu. Gan 15 kan ka gubbaa jirtu. Ka gan 1992 waan kan seentee barbaadu kan jalqabde. Waan deemtee sun aduu argatee asiin jedhini rakkoo maafaa nan bulchaa taat keebbaati waggaa dasii kanan bulchitu sun. Rakkoon dura wallaala gaafa ummataatiin bulchitu dhib keessaa 70 80 homaan baran barmootiin qabnu rakkoo guddaa nan bulchaatiif maaniif istiraatejii fi poolisii fuutee dhuftaan akka atiin feetaa oolchuu feet kan ummatiin akkasiin sirriitti hin qabatu si rakkisa tokkana. Rakkoon lammaffaa rakkoo maskiinumaa hiyyummaa rakkoo hiyyummaa rakkoon hiyyummaa baay'ee ummat keenya gad deebifte baay'ee nam cinqitii tuunnen namdiitti. Sadaffaan ijoolleen yoo barattee dalagaa argan ijoolleen barattee ijoolleen hagasii barattee fulaan mootummaan keessatti hin jirtu. Barattee manaatti deebitee teetti. Kanaafuu namni kalee barmoota kanayyuu shakkaa irra qabu. Yoo daa'immin kun baratee wooma harkaa hin qabne akkamaatti ilaalan. Tasla barattine barmoota kan lakkifti. Kanaafuu haganiin amma mootummaa kee jiru wanti sadeentuun baay'ee na lakkifte. Wanni ati hojjettu kaatiin hojjettee ana kali waariyootti ganna ka bulchee waan kana hojjedhe tanirra guddoo gammachuu hedduu qabaa itti ilaaltu maanfa piroojeektiin ati hojjette. Hedduu maanguureen boo iskuuliin reefu siittiin kun iskuuliin gadi dhiyaatu. Baay'ee na gammachiisa. Baay'ee na gammachiisa. Fulaan madoogoo adeemtee ati durii tuuluun xiqqa baadiyyaa tokko CDF irraan elektirisiitii gaafas kaa'e. CDF iyyuu gaafas miliyoon 34 argaddaa miliyoon 26 baase filasuu istima kaa'e. Istima bisaan kennaan laftiin durii 20 bitan kaan jijjiiramte 13 dette laftiin 15 dette an miliyoon tokkoof oli. Durhoo 20. Eegaltee miti. So namni fuula jiru man ufi namni man jaarat man isaa kiraan shilingi kummaa irra deemte shilingi kun 12. So wanti nama dogo hojjetu baay'ee na gammachiifti. Baay'ee uummata agasiitti gammadee uummata agasiitti irra jiraate uummata agasiitti jiruu fi jijjiira. Kanaafuu jiruuti keessaa ta'a. Lammaffaan ijoollee amma barsiisi. Ijoollee hagas geettu nam tokko
mucaan tokko dhiyoo injiniyaariin qophaase intalli tokko dhiyoo looyaa qophaafte ijoollee meedisiinaa qaba ta yeroo gabaabduu irraat fixuuf deemtu soo nama agasii ol barsiise ayyoo isiin deemte dalaga isii dalagde ummati isiit galtee maatii ofii ol fudhate baay'ina gammachiifti. Reefu waan atitti an gosti xiqqoo keessa baheeti. Gosti xiqqoo tan keessa bahee akka gosti tuni mirga qabdu, akka gosti tuni qoonqoo qabdu akka namni dubbachuu fi danda'u waan akkasiitii baheeti. Wanni ati baateef sun ganni irriir sun oma irroolte gammaddaa maaf waan kan qarmitu irraan siyaasaa of gabbaase am siyaasaa of gabbaase fila kana iskuula gana jara ilmaana gana barsiise lafa gana guddise irraa gammachuu qabda. Fula fedhi hin geenne fula fedhu hin geenne percentagein waan an achiive diqqa suurra gammada garuu fula fedhi hin geenne fula anin akka namaatti seeru mootummaa taanaan risoosu mootummaan nuu kan nu laafifnaan fula anin fedhi hin geenne ummat kun fula an fedhi hin geenne hagamma. That does not mean I'm going to contest. Lamaffaan dhaabbadhu. Get. Get. Yana get. Okay. Garuu waan guddaa jijjiiree ummat kee agarsiise. Waan guddaa durii objuu namitti fakkaatu artumaat goone ummat kan lafa kaafne. Kanaafuu tunna gammachiifti. Naaf geette yoo gabana deeme yoon deemin baarlama biraan dhaabbadhu. Hooggana geetti. Parlama marroo sadiitti deebi'ee. Marroo sadiitti deebi'ee. So hin geetti. Garuu achievementiin tanti fulaan fedhi hin geenne. Nam siyaasaa taanaa yana geetteetiin deebi'uudhaan si dhagaye. Ammoo ati wanni yeroo suniin fulaan fedheen hin geenne yookaan fula fedheen hin baamne. Ammoo torbaan dabree pirezidentiin keenya badhaasa akka ati beekamte akka ati waan dansa keenya hojjette sii kennan. Yoo ati nuti badhaasi sun akkamirraa sii kennani maangul sii kennani kamaani. Shari'a keenya hubattuun lam jijjiire. Shari'a CDF jijjiire. Parlamentaan horii suniin qoodan duri population. Anaat population irra jijjiire poverty kaahe. Poverty index. Toktana. Lamaffaan shari'a environmenta. Shari'aan seera. Seera lafa kanneen jijjiire. Waan lamaan kan irra mootummaan keenya hojiin anin hojjetu waan jabdu ette akkasiin badhaasa Order of Grand Warrior. No, Chief of Burning Spear. Oh, Chief of Burning Spear. Chief of Burning Spear. Wow. Chief of Burning Spear. Am suni waan agamsii keenya keessatti waan akkami garsiisa nama kam maan fa'u jettee dargata. Afaan keenya milga nam lubbuuf tolitti argata teentun akkasii miti garuu waan mirga ummata ibsineef akka seeratiin seerirraatti waan mirga ummata ibsineef rakkoo ummata hiikoo it kennineef kanaaf badhaasa akkasii mootummaan nuu kennite baay'ina gammachiifti maani waggaa 50 keenyan bilisummaa argatte irraatti ilmi norma namni badhaasa akkasii na dura argate hin jiru. Kanaafuu waan an dalage yoo isin waan kijiba taate mootummaan baratte badhaasa akkasii namaan kennitu. Yoo garuu wantin addalatte waan nam gammachiisu tokko taatu mootummaan badhaasa akkasii sii kenniti. Aggosti qatofta keenya keessa hubattuutti tattaaffii tanti hubatanii badhaasa hagasko badhaasa sun waan guddaa kasadaffaa se'a waan guddaa badhaasa akkasii naa kennu baay'ina gammachiifte baay'ee gammade. Uummatni kan kee dhaga'e akka darbe. Uummatni kan kee dhaga'e baay'ee gammadde isin garuu guyyaa wayii guldeemne taphachuuf gammaduuf. Dhiyootti. Taani reefu atileetii tokko yoo wayittee nullee qara duraanii wayitu nu bu'anii parlamaatiin deebi'uuti. Ammoo yaada bal'aa qabda. Gaafaan ejjechuuf taa'edha. Taan keessa nutti. Asliita waan guddaa ilaaluutu jira.
comparative analysis county adda deeme county adda kisin dhaqattee qubattuun laale horii mootummaan nuu kannit laale fulla countytti nuu mita kempiiti mita countytti shilingi biliyoon 8 nuu kannan waggaa 5 irraa shilingi biliyoon 40 biliyoonni 40 population dik aktaana ribaatiif waan guddaa qabattaa jecha dandeette hiika guddaa rakkin ummata it kannuu dandeetta fakkeenyaa fi countiin Kwaalee ijoollee 5,400 free barsiiftu free college'aa fi university walti secondary school free hojii agas argatan ammayyuu barsiisaa jirti garuu taana ribaan fuula sun hin geenye akkamiin countiin Kwaaleen dandeette waan nuti dadhabnaan nuuf gaafachuu jirtu kanaafu waan muuxannoo dheeraa poolitikaa qabuufi yoo filame aggabanaa fila sun argaddu hiiko rakkin barmoota ummat keenya sun hiika kannuufi danda'a waan addi sun qabuufi kanaaf fila lammaffaa adda biruu fedhaa ede himuut jira taan waan revolving fundedha shilingi miliyoon 500 addaan qoodanii miliyoon 550 ka uwwaa 250 ka ijoollee naminu horii sun fudhate waan danda'uun dalaga everybody is committed very busy kanaafu akkam ummat kan dafne ol kaafnaa yaad kan waan qabuufi marroo tokko barcuma county tana ribaadhaan laale yookaan qaqqabtaatu inshallah ta'ala jireenyaa fi jiru ummat keenya jiruuf addi akkasii hawwii akkasii qaba karabbitnaa kadhattan inshallah wani county tun qar keenya keessatti waan aaraa waan gan kumlamaaf fudhanii keenya keeggasseene akkas laaltutti ta county bira laalu ta county teessanii laalla duraaf ammaan tan jijjiiramee uumaatu jira wani county kun homo jijjiiruu jirti yookaan biif lafaa fuul lafa jijjiiruu jirti jiru jireen nama jijjiiruu jirti jijjiiramin arraan jiruun diqqa jijjiiramnin ar jiru diqqa taaribaan tun aklam jirti horsiise bulaaf qotate bulaaf warrin nagaa diqqa warrin nagaa horsiise bulaan fedhuu akkamuuf inni nagaa qabu rakkoon qabu warrin rakkoo qabu war horsiise bulaa yookaan qotate bulaa mootummaa haaraan arseentun waan namichin durii barcuma su'urra keef war horsiise bulaa ta'eef amma isin war horsiise bulaa rakkisa deemti funding warra polisiin warra direction isin fudhate war qotate bulaa jabeessite tun hoo ummat keenya horsiise bulaa laafisa deemti kanaafu dur dhaabannu qabna didda qabna kanaafi tattaaffii adda adda lafa kaase mootummaa am jirsun dur dhaabbachuu qabna fakkeenyaaf gaafa onana laf kiiloomeetira 40 heedkoota jaarradda deeqa kootti deemani diduuf dur dhaabbadde mahakama geesse dite reefu sii himne gaaf mootummaan Kibaakiin Tana Delta Sugar Project at $24 billion project. Namin gaafas dur dhaabbate kootti geesse didna. So it's the same thing. Waan ummata hin tolin yobwa dur dhaabbadda. Kanaaf ammatan dur dhaabbadda garuu mootummaan am jirtu. Takalee jirtuuf ta am jirtinne jijjiiram ambisiin laf keskeetti hin jirtu. Individually namni mootummaa sun hin dalage ka CEC wayi man jaarrate tun hin jirti garuu akka ummataatti horiin nu qubannuun kun jijjiirame fakkeenyaaf loon jirka aanan ganam litta 20 irraa erganii gargarinna litta 20 irraa elmaa nutiin horii keenya jijjiirre hagamma jijjiirre hogga 10 bahu jirra deemne alaan kadhan nu hin qabna horii beeyyum sun jijjiirre akkam aanan horii kana iddarre aanani addaanoo ummata irraa fuuna yaada risoosin hin jira yaad kan dhabne tanaaf hagammaa han kanne ta'en so hojjutu irraatti fulaantuun fulaatof ta'an hin dandee jijjiiruu danda'u abdii ofirraa qabu tanaaf cabsee hin barbaadaadhe abdii qaba yaadet labsuun qabdu sun faamaan fakkaata maanta jijjiiramee guddaan akkas hin jiru maal naanii mootummaan duraan jirtu
ka war horsiise bulaa laalee kan maa jiru kun war qonnaan bulaa laaluu jira jechuudha. Kan ki wani tofautiin kat dhufte hojjetuma ka warri kun dura hin hojjetin ka hojjetu dhuftu yaali warrooti hojjennu filannee waan akkana nu hojjetan yaadat qabu maafa. Yoo gabaabsa siitti balchumti ilmaan namaa wanti isitti dhaans qabdu yoo ganam kan kaatu daa'imnin kee waan sooratiirra argatti duruka argatti saafoka argatti dhabnaan gabroofamuu dandeetta. Isanin taanoltiin. Kanaafu taana rivaan akka rabbiin uume akka ajaa'ibaa uume kaunti dhibii waliin fakkeessiif galaan kiiloomeetira 400 deemu qabna galaana. Galaan maro kiiloomeetira 400 with very little investment you can address food security. Ummatiin sun waan food security beelanduu hin danda'u. Ammaat beelanduu. Ammaat beelanduu jiru ummatiin. Ummata rakkatee miidhamee gad deebi'ee jira. Jijjiiruu kana maal? Put in small investment along that river. Ummat kan jiruu sii jijjiiruu dandeetta. Horii keessa qabna, gaal qabna, loon qabna, ree qabna hedduu. Garuu horiin kun keenka aadaa kaan akkam jijjiirre horii aadaa kakalee nu hubannuu kaan Booranaa breed the Gala goats akkam jijjiirre yoo reereen tun aanan ummat kan jiraachiif dhufteen yoo loon kun loon bifaan gaafaan horatan kaan bira deemne market oriented. Sadaffaan barmoota ilmaan kenna. Resource kun hin jira, resource kun hin gaa, population kun xiqqaa akkamiin barmoota ijoollee assurance retention secondary college deemte college university deemte university akkam hojii argattiin we need to work on this strategy taa'et qaba yeroo haganaa mootummaa keessa dalage kanaafu abdiin an ofirra qabu yoo rabbiin hiree sunnaa kan waan guddaa danda'e ummatu ni hojjechuu danda'a. That's what I believe. Warri lafteenna namni hedduun tana riba keessallee horsiise bulaa. Horsiise bulaan kunini yoo oola irra kataa yoo bokkaa irra kataa marroo hedduu yoo bokkaa hojja horiin faa gabbatuuf malee hojja bokkaan jalqaba hojja bokkaa haani horiin ka oolan dabsaani hojja bokkaan xiqqoo tokko roobee irra obbaali. Yoo haani galaanatti nam guurrata. Garta rakkoo warra rakkoo gadi dhiyaan. Hedduuni waan naggaada keessa jirtu. Kaan baratee waan ilmaa qarqaarsuuf qarqaarsa akkasii hin dandeettu. Akkamiin fin war kana horii haa qabaatanii namni keenya hojii horii malee hin jiraatan hojjetu dhaguma horii qabduun ati dureessaa jedhan. Horii irra fuudhan ammoo horii biraan akkamiin war kan waan naggaada barsiisanii akka oolalleen dhufe oolalleen bu'e warri hin miidhamu akkamiin tolchuu danda'an. Oolan mabu tokko rabbiit buusu lammaffaan malkeen itti hama. Fakkeenyaaf ormiin dheet sadii qaba. Marra, omaara, caffa. Caffaan waasoo jecha. Sigaltii miti. Dheet sadeen kana. Dheet sadeen kana. Land management plan laf kaa'u qabna. Eenyitti ees dheeduu mal yeroo tan kan keessaatti. Yoo land plan managementan dhufnu kan dheedin namni nu beeku. Rooba omaar bu'uu qabna. Bona marrit gabbuu qabna. Oolaa caffa seenuu qabna. Land management plan kan yoo baafanne mootummaa barkaa'umtiin implementing agencies qab security qab kawaan ati murat kan si irsi oolchu tokkana. Yoo lawwoon dhibba irra anaanan litta dhibba lama argadhu. Ka horii 20 irra dandee litta 200 argadhu. Biliyoonitiin timaa. Lawwoon 200 ka bisaan isaanii buuyyoo isaanii soquun na ijjeeftuuf horii lamaanii ka ana fula tokkitti ijaare aanan litta 200 irra argadhu litta 400 irra argadhu 20 irra. Sahi taa'im ummatiin kun jijjiiramuu qaba. Garuu jijjiiramu fudhachiisan ummat kana abdii itti ijaaranii abdii kanaan fudhachiisuu qaba. Kanaafuu
prioritiin teemmaani. Ummat rakkate lawwoon dippilomaatiin laf godaamu lawwoon kan jijjiirre waan isaan fedhan horii xiqqaa irraa argata. Laf xiqqaa. So wantin tu yeroo nu fudhatu ummat kan barsiisanii hubsiisanii fudhachiisu. Garuu yoo resource akkasii qaban whole department governor si agriculture qabda PS qabda director qabda staff qabda. It's easy. Seeri dheedaa kun inni atlaate tanariiwwan jira isoloo hin jira. Keessumaa kan isoloo guddoo jajjaba. Ammoo seeri dheedaa hangula waraanillee hin bu'u. Amata biti godaanuu yoo sodaatu maal hojjetu godaantu laf gara hojjetu godaantu horii hageessirra fuudhanii qollee hafte. Garta kagari waraana si jeesanii namatti deemuu danda'u. Kagari amma biti jaarrattee parks maani waan akkas jaarratanii konservansi jedhanii fuula biti durii horiit yoo boolaa itti godaansifatu. Isaan akka warra bulchuu fakkeenya akka konservansiin waan dasa hamtuuniti. Ammoo akkamiin seer dheedaa ka beekana miti. Takka yoo haasofan jalqabnu yoo mirga uummataa irra dubbaddu land issues war horsiisa bulaa seer keenyaa keessatti seer lafaan milkuu dandeetta. Takkaffaan akka qotataa bulaa, lammaffaan dirqubatu town planning and agriculture. Horsiise bulaan milk lafaan milkanii qaba gamma. Yookaan karaan addandeettee milkii lafaatiin argatmaan yookaan qotate bula taate yookaan dirqubatu akkisi yeloo sun town planning. Nama horsiise bulaa milki hin qabu. Kanaafuu prioritiin teemaani. Yoo akkaawunti taatu mirkan jabeessu. The current seer haaraa kan keessatti waan horsiise bulaa qolan community land use jedhan definition communityin hagamma veg communityin tami mootummaan keenya hagamma definition isii hin kennineef. Kanaafuu county taanaan seeraan dhufte seer kan hojiirra oolchuu dandeetta. Very easy. County midhaasuu danda'a. Hin danda'a. At that level you can. Land use system laftin harka qabtami because waan isin dhuftu laftin fulaan qoodamti community landin automatically county jal jirti. County jal jiraannaan hoo land use plan county dhufuunii male. Kanaafuu yoo dhufteeni artittiin dhiisini dhufteeni it tolchite mirga uummata it laala jijjiiran guddaa fiduu dandeetta. Dhugaa wat bu'isiniin jira maaniif seerriin lafa addeesse addaan hin baafna gamma yoo ati seera countiitti uumattee dhuftuun mootummaa balloon irraan confusion ke jiraattu garuu accountiitti murtii tante dhufteeni land plan tante dhufteeni irbulchitu. It's very possible and it's achievable. So nini county members of county assembly to judge dandamo governor. Members of county assembly addaan baasuun dandeettu. Maafi national government utubaa sadii qabdi fakkeenyaaf judiciary, executive and legislature. County assembly utubaa lama qabdi. Utubaa lamaan ku addaan bee hojjechuu hin danda'u. Wal qarqabee waliin hojjechuu qaba. Sigaltee miti naminu guddinuu fi haguuf garsiisuuf uummata addaan baafne rakkisuuf garuu dhugaa irraatti wal qarqabne waliin dalaguuf. Nami beta amma ka duraan seeri kun injiru mbene mata daawwachuu jiru horsiise bulaani yohaan seeri dheedaa policy injirtu seeri akkasii Kenya keessa jiru jechuudha. Taan community land use injirtu jechuudha. Tunini ka isan warri bulchaa ka parlama ke jiru ka pastoralisti ka war horsiise bulaa isan gadi dhiyaatan. Maanaanoo jetaan rivalatti isaninu namiddu Marsabit, Isiolo, Wajera, Madera, Garissa, warri kun cufa horsiise bulaa. Samburu, garta countiin tun taa horsiise bulaa gadi dhiyaatu. Akkamiin isaniin pastoralistii kun yookaan warra horsiise bulaa kun wal qabatanii seera akkasiifaa midhaasuu fala qabdan. Maannaan hin beekaa warra pastoralist members of parliament ka boodii warra parlamaa ka horsiise bulaa jira. Akkamiin agarra
gateettanii waan akkasii fa'aa hin jijjiirin yookaan hin fidin. Tokko akkin shiriyaa keenyaatti midhaasanatu hin beekta. Warri horsiise bulaan kun guddaan isaa waan guddaatti addaan qoota. Ammaantiin addaan qooddi. Gosittiin addaan qooddi. Dhaabni siyaasaa addaan qooda. Yeroo takka warri horsiise bulaa akka takka ijjete dubbat keenya keessa hin jirtu. Tokko lammaffaan diddanni soddomni wal gulbee rakkotaan argee waliin deemuun mootummaan dur dhaabbatti. Utuu dhaabbattoo warkaanitti yaad keessan kan lafaan ta'a. Yeroo guddaa we made an attempt to define land use system in Kenya. Garuu baarlamaatti kuffisan. Kanaafuu gaaf warri horsiise bulaa takka ta'u. Ammaantiin laalle, kutaan laalle, dhaab siyaasaa hin laalle, akkuma horsiise bulaa ijjete mirga horsiise bulaa irra dubbatu gaafas fula wayii ga'uu dandeenya. Akkuma argirritti waan kaan tattaan boqoota duraan deemuu dandeenya. Galatoomee waan iddoo irraa haasofne galata guddaa qabdu qara dhufte. Taadiri yaadii yookaan wadhaamsi as wartaan riibati qabdu war burraa yookaan taan riibaa gumsiin jechuun qabduuf maani kaameraan kan tokko arsito baay'ee san galatoonfadha. Akka OMN'aatti objutantii dhuganaa ta'e. Fagoo gaaf tokko Ameerika deeme Jawaar achitti ol garre. Jawaar komee nuunnen nuubana OMN Keenyat nuubana fagoo edee kadhadha. Harkunoo stuudiyoo san kettaa'u objisuun dhuganaat fakkaata. Kanaafuu galata guddaa isaanii qaba. Baay'ee si galatoonfadha. Wanti nan dhaamsa wartaan ariifaati qabu. Taan ariifaaf warra Oromoo leecho garumsiin jirtu. Garisiin jirtittu walii galuu qabna. Walii galuu qabna. Tokkuma ta'een cimsuu qabna. Lammaffaan yoo walii gal dandeenya rakkoo ta'een wal gargaarree hiikuu dandeenya. Yoo nu waliin galiin rakkoo ta'een hiikuu hin dandeenya. Nuyis walii jaba. Nuyis wal haana. Gamcufaan wad bu'is ummatum keenya nuyit wal haadhaa tunnuu dansaa miti. Ummatiin waan barsiisaa ilmaan ofii waan karaa jaarrachuu waan nagaaddee ummatiin fulasuun yaadachuu jira fulasuu irraat wal haadhuu jira. Nuyis waan xixiqqaat nuuf gudda. Wantiin guddaan nuuf xiqqaatti. Kanaafuu waan guddaa guddifne qabanne laafaa addaan nu baaska tarkaanfanne walii galuu mallee yaa Oromoo akkas isaanii dhaama. Galatoo. Bilisummaa nagaatti laayee. Galatooma isanillee daawwattoota kumiitiin taa guyyaa irraa aganumaatu baate guyyaa dhibii keessumaa dhibii qabadha isanii dhiyaadha. Tunin laatu shoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Naayiroobii irra dhuftu maqaan keesslee galgalooti. Nagaa waaqa keessa ola bulaa oraa bulaa deebana hangafamaadhaan bulaa. Latu Show.